keessatti amantii of keessaa qaburra Oromoo tokko. Maqaan waaqeffata jechuun kun Oromoon akkamitti du'aayii kadhatte meeruun yoo dhabamu maal jettee kadhatte. Ejersi doolee jira. Tokkochi moo'eessi maa rabbiyyoote. Ejersi doolee jira. Tokkochi moo'eessi maa rabbiyyoo. Maal jechuudha? Allaattiin mucha malee hooti. Allaahii keenya guddaa mooti. Nu baasiin teenna si haa geettu. Nu baasii akka ofii beeku. Tole kitaabaan taqaaluu sitti dhimne ta Oromoo. Tajaajiloota qalee warra amantiin hordofatin akkanumaan jedha. Hin dhageettaa bo'o. Fayyanii. Oromoon eessatti rooba kadhata. Lagarra baatee kadhata. Laga kadhatiin hin jedhaa turan kijiba. Maal jetti? Rabbiin laga tana sirriittee na hadiisi jetti. Hin dhageettaa bo'o. Hatta dubartiin teenya wayita du'aayii kadhatti maal jetti? Allaatti eenyu ulee tiyyalootii qabadhe rabbii kiyya mootii kadhadhe safuu tiyyallaalii niinaa araarami. Ulee tiyyalootii taduri rabbii kiyya mootii na furi safuu tiyyallaalii niinaa araarami. Haasofni keessini gari. Garuu kanaaf inshaallah aadaa ta'e dura hubadhu Oromoo ta'uun kun maal sitti fakkaate akkuma arraba irratti Oromoo jettan kana odoo hin ta'in gadi bal'iftanii yoo ilaaltan Oromoon ummata aadaa jabduu takka heera bulchiisaa amba dura kaayatee heera ofiitti wal bulche taa'ee mee gaafadha bakka meeqa muratee wal gahee muuda jira muuda jedhan kana kashee Hussein hin deemtu Oromoo muuda ummata walloo kanarraa odoo amma waamtanii gaafatanii ka walloo dhaqu ka wallagga deemu ka jimma dhaqu muuda eessatti qaban beeyta Boorana keessatti jira biyya Arusii kana keessatti gartee eegasanii karaa madda walaabuu kanatti ture muuda kana akkamiin muuda wayita jedhan namni marti hiyyeessa ganda ofii himee horii qabatee achi dhaqee jibicha tokko guuree goromsa tokko guuree horiin garri 2,300 dhufee horii san hiyyeessa ofiitii qooddi. Namni qoodu immoo abbaa gadaatti qooda abbaan gadaa bulchiisa. Ummata walii qaraabaa turte Oromoo amba dura walii qaraabullee aadaa keenya asumaan qabadhaa dhiifamaa wajjii namni narra beekullee hin jira agaruma keessa ba'uu fi shabaaba kana keessallee namni aadaa ofii beekutu jira anis waan olii gadi deemuu fi baradhee alhamdulillah kitaaballee akkuma kitaaballee barannee afaan arabaatiin baranne aadaa saba keenyaallee hubannee barannee kottu dhufellee barannee bara namni gariin kottu dhufe baala wanni aadaa Oromoo kun maal barbaachisa laa barbaachisu